Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hir'isuudha. Ani Muluqaan Hasan ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawun Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin sagantaa keenya hir'isuu qabannee mana keessan dhufneerra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha arra yeroo jalqabaaf shamarran torba waliin sagantaa hir'isuu jalqabuufani. Akka seenaatti eddan sagantaa kana jalqabe yeroo jalqabaaf shamarra torba qabadhe istiidiyoo kootti argameera. Baga nagaan dhuftan. Aha. Waan fattani re? Jirra yaaddeena. Jirtu? Jirra. Akkam? Nagaa rabbi. Bareeda. Ayyee. Iddoo ta'etti sin argeera. Wal beennaa sagantaa wayiis mo'attanii akka dhuftan nan beekaa. Mee xiqqoo ishii waa'ee daddaraaruu waan xiqqoo jennee gara sagantaa keenya deemna. Eenyu jalqabu re? Barsiistuun jalqabdu? Hayyee. Tole duraan dursee maqaan koo Fiqaadiin Kuraan jedhama. Kana dhufee godina Shawaa Kabaanaa Wacaalee magaalaa Muka Xurrii Awusoo Burqaa Wacaalee tirraa'e. Akkuma quba qabdan daddaraaroo marsaa dhumaa nuti injifatee kanuma. Chaalenjiin dhabuugaa inumaa dorgommii ta'ee marsaadhaan yeroodhaan egaa waan baay'ee keessa darbitaniitu kana argeessanii injifatanii immoo kan bakka kana dhaabbachuudhaaf geessan. Mee chaalenjiin ture maal fakkaata ture? Naasuunis jira inumaa yeroo jalqabaa. Chaalenjii hedduu keessa dabarre isa keessaa yeroo baay'ee miidiyaawwan irratti kan baanu kan dubbannu hin jira. Maaliif jennaan otoo waan sana yaadin chaalenjiin sun nu qunname daddaraaroo gaafa marsaa duraa dorgomnu hin beekne ture. Daddaraaroon haga kana cimaa yookaan immoo haga kana ulfaatu jennee wanta yaannee manaa baanee miti. Gaafa achi geenyu guyyaa tokkotti hin gallaa'u kan guyyaa lamatti inni baane gaafa manaa baanu. Gaafa achi geenyu garuu torbee tokko teenye gaafa guyyaa jalqaba calallii dorgomnu baay'ee hojjenna humna cimaa qabna turre. Gaafa dhumaa yookaan immoo gaafa miidiyaadhaaf dhiyaatu humni keenya gadi bu'ee ture jechuudha. Abbaan murtiitu iyyuu nu bu'ee ture. Sababni isaa nuti itti yaadnee hin baane waan ta'eef maallaqa qabannee hin baane. Buskuta tokko dhugaa dubbachuudhaaf taana yeroo baay'ee hin dubbanna. Buskuta tokko ganama nyaannee sa'aatii 10tti nu ga'e sagantaan. Sa'aatii 10tti nu ga'e gaafa isteejii irra baan humni keenya baay'ee gadi bu'e. Maaliif guyyaa calallii hojii bareeda hojjenne akkuma walii galaatti jedhame badaa waan nama salphachiisu miti. Hojii bareeda hojjennee gaafa sana gaafa dadhabnu abbaan murtii hin boo'e maal taatan nun jedhe nyaata nyaannee jenneen. Bakka boo'ee yaadallee nuuf hin kennine abbaan murtii jechuudha. Hin ba'ee yaada abbootii murtii biraatu nuuf laatee jechuudha. Chaalenjiin nuti qabnu hedduudha. Isa keessaa yeroo baay'ee kan hin daganne isa kana jechuudha. Kana kan qunnan. Inumaa shubbisa irratti nyaachuun dirqamadha. Sirriidha. Dhaabbachuu jalqaba ofii keetiif of dandeessee dhaabbachuu qabda. Egaa faqqii waliin amma kan edda wal baree hunda keessa waliin wal baraka. Gifti. Hayyee maqaan koo Geexee Habtaamuu jedhama. Kanan dhufe magaalaa Muka Xurrii godina Shawaa Kabaanaa Wacaalee tirraan. Baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan dhuftan. Tole maqaan koo Shubbistuu Algaanashoo kan jedhama godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee magaalaa Muka Xurrii irraa dhufe. Tole baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Hayyee maqaan koo Gannat Tasfaayee jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee magaalaa Muka Xurrii irraa. Tole. Tole maqaan koo Lamtii Tulluun jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Kaabaa magaalaa Muka Xurrii. Hayyee. Tole maqaan koo Dirribee Makoonnin jedhama. Anis isaanuma waliin dhufe. Maqaan koo Xurunesh Sheekin jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee. Tole hundi keessan naannoo tokko jirtu? Akkamiin walitti qabamtan mee? Akkaataan itti walitti qabamne Awusootu jira. Otoo nuti gara Awusoo hin seeniini Awusoo yeroo durii keessa ijaarametu jira. Anatu ishee yoo sana waliin baranna ture. Kacarraa ta'ee deebinee waliin hojjannee malee barnoota kolleejjii waliin baranna ture. Akkatti fedha shubbisaa nan qabaa hin jedheen. Maarree akkas taananii obboleettiin koo bar Awusoo kana jira keessa jirte nan nageechi maarree jedhee obboleettiin ishii nageechite jechuudha. Gaafa sana otoo Awusoo sana hojjechaa too jirru sababa koronaan dhufe adda nukute. Magaalaa sanatti adda cite magaalaa waraabbiidhaaf Finfinnee deemnee ijoollee wayitii wal barraan sulultaatti iddoon leenjii jira. Maaf seentanii leenjinee nun jedhan. Gaafa kana ana Kookeet Mucayyoo jedhamtu jira. Awwaardii Hacaaluu irratti illee fudhattee turte badhaasa.
isheetu hin deemna naan jedhe. Ani maatirraa fagaadheen gara magaalaatti barachaa jira waan ta'eef maatii bira jiraadhee miti maatiitu na danda'a. Akkamiin hin deemee waan kana baradhaa sila qarshiin qabu. Maatiin kiyyaa achi jiranii akkam barumsa baradhutti beeku jennaan rakkoon qabu gaafa qabdu hin deemta gaafa qabne immoo ani sin gargaara hin deemna naan jettee magaalaa sulultaa ani deemee leenjii jechuudha. Usoon suyyoo sana bara koronaa sanii adda citee achi eebbifamee marsaa tokkoffaa gaafa gad deebi'u ijoolleen dhufanii nu leenjisii naan jedhan. Gaafa nu leenjisii naan jedhan akkamitti bara waan kanaatti karoorfadheen beeku ani leenji'uu malee nan leenjisedhee yaadiin beeku hin jedhe. Gaafa kana lakkisitti amanna waan ta'eef jennaan dhaqee aadaa turizimii gaafa hin barbaanne iyyuu rakkoon qabu kootti hojjisiisin hin jedhanii waan hundaanuu guutanii mana nu laatanii yoo sana nuuf kennanii ijoolleen kun ani jalqabnaan iyyafatanii dhufanii walitti qabamnee hawwisoo kana guddisnee asiin geenya jechuudha. Eeyyaa al tokko kan itti waamamtuu fi kan itti jiraattuun beekamu. Kanaaf shubbisni si waamte immoo itti deemtee ati. Na waamte sitti hin deemte lamaanuu karaa irratti ol argite. Hayyee egaa hamma kana edda taphannee arguun barbaadaan. Warri daddaraaroo irratti sin hin argine daawwattoonni koos sin arguu barbaadu. Shubbisa keessan xiqqoo laallu. Amaa rakkoon qabu. Eeyyamamaa taatu taanaan. Sirriitti malee. Hayyee. Sirba tokko nu banaatii gaa shubbisna ka haadha ishee. Kaabii kuchuu jettee hundeetti naanamtoo. Karra lafaa jirtaa bubbeetti naannamtoo. Bubbeen hin dabarsaa kummeekka jaqamsaa buteensi qaqamsaa. Asiifachi jikuu biseen gaawaa baraaf beesoo waa jaalaaree. Hola, voy a la
asuuko bulummaako asuuko buqamtuuko asuuko sumabbiinko asuuko 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 asuuko. Raaftanii? Hafneerra. Siniif hin dadhabee dhugaa. Akka kanatti yoo ilaallu hojiin salphaanatti fakkaata ture. Kamiifuu gaaffii koo sirraa jalqabu Ayyee. qophooftee? Eh. Tole magaalaan guddoo Beenishaangul eenyu jedhamti? Hin beeku. Adarbu. Ayyee. Adarbu tole. Geete yaali. Narraa darbu. Adarbu baay'ee. Gambeella. Bakka adarbu. Irraa darbanis. Asoosaa sirriitti argatteetti. Jedheera Jetteerti. baanki jedhee jira. Dhageera. Tole geexee si biran jira. Artist Haacaaluu Hundeessaan albamii meeqa qaba? Albamii. Ebbaa fi Dhibbaa fi lakkii seenaa keessaa iyyuu hin qabnu kana. narraa darbu. Yaa tokkuma irra buusi. Itti dhiyaachaa deemnaan yaali jecha akka deemuufan tokko. Bu'ii gad. 63. Lakki boo. Algaan si biran jira. Afur. Lakki. 12. Lakki. Itti dhiyaatteetti. Sadi. Sirriitti argata. Baanki. Eegan jiraa? Sadii jechuu malee wanti naaf hin jiru. Sadii. Tole argame. Teessoon mootummaa naannoo Gaambeellaa eessatti argama? Hawaasa. Maali? Gaambeellaa jedhama? Adarbu. Adarbu. Asoosaa. Yaali. Asoosaa miti yaali. Jala darbine. Adarbu. Adarbu? Kiyyasaa darbu. Haali. Beenishaan? Lakki lakki. Narraa darba akkas taane. Xiyyaata. Gaaffii maal ture? Teessoon mootummaa naannoo Gaambeellaa eessatti argama? Beenishaangul Gumuz. Gaambeellaa. Gaambeellaa. Tole kan keetii miti gannataa moo? Ayyee. Sirriitti na dhagaa. Ganama miila 4 qaba. Guyyaa miila 2 qaba. Galgala miila 3 qaba. Eenyu? Gannat kan keeti gaaffiin. Hundi keessan itti yaada. Ganama miila 4 qaba. Guyyaa miila 2 qaba. Galgala miila 3 qaba. Eenyu? Narraa darbu. Nama. Nama. Mee nama maaliif jette? Nama haa ta'u nan kennaaf maaliif jette? Tokkoffaa namni gaafa dhalatu daaddeen deema. Ayyee. Cin immoo lama moo? Lama mitire? Guyyaa. Yookaan deemna. Gulana gaafa dolloofne immoo kaasaraatti dabalan. Bakka argatteetti tole. Baaleen jiraa? Anaadhiis kaameeraa keessa galuu sagaleen kee galashi. Deebistanii jennaan abbaan ittaanee jiru baankii jechuun dagatinaa maaloo. Dhamaatanii fiddanii. Hanga mormi keessan citutti. Kakkana eenyu jettanii baankii jechuun dagatinaa dara. Tole alamsi biran jira. Ilmoo harreedhaaf bukurii yoo jenne ilmoo re'eedhaaf maal jenna? Re'eedhaaf. Harreedhaaf bukurii re'eedhaaf. Re'ee miti lakki maqaa qabdi.
Narraa darbule. Adarbu. Ture. Yaa darbu. Garuu sammuu keessa na jira. Yaadachuu hin dadhabu. Tole. Yaadadhu nan deebi'a. Tole. Narraa darbu. Beeka garuu na labidu. Na jalaa darbu. Aafu Akka kanaan beeku. Adarbu. jiraa dhufee ture ilma shuu jedhamti. Ilma shuu. Laata rabbi. Tole. Darab. Masaraa Abbaan Jifaar eessatti argama? Jimma. Jimma sirriitti Bank. argama. Bank. Biyya keenya keessatti yeroo jalqabaaf dubartiin miseensa paarlaamaa taate eenyu? Dubartii yeroo jalqabaaf miseensa paarlaamaa Xuruyyee kan keeti. Na jalaa badii garuu beeka. Ammaaf narraa darbuu dandeenya. Birillee. Eh Birillee. Birillee. Eenyu birillee? Tole. Algamesh. Saalawarq Zawudee. Lakki. Yeroo jalqabaaf moo? Amma Saalawarq. Eshi. Lakki. Sadiyoo kana moo sabara keessanii waamtu Lakkii hin beeku. hin beektan. Sinidduu Gabruu jedhamti. Sinidduu Gabruu. Eeyyee. Tole. Yeroon keessan dhume marsaa jalqabaa nama tokko dirqama hir'isuu qabna. Eenyuun hir'isna? Hanga danda'ametti nama baankii hin jenne nama gaaffiin deebisne osoo hir'iftan si fayyadaa. Hanga marsaa 4-5tti nuti nama tokko siniif qusachaa deemna. Maaliif marsaa kanarratti nama gaaffii baay'ee deebisee isa tuquu hin dandeessanii. Amma eenyuun hir'isnaa barreessaa. Tole marsaa kanarratti gaaffii 4 deebistaniittu dirribee tuquun hin danda'amu. Warri dirribee barreessitan balleessaa 800 baankii keessaa qabdu. Al tokko hundi keessan Gannat geexee yaa rabba beet geexee. Gannat geexee nagaa jirta. Maal ijoolleen sirriitti shubbisnee moo sirri? Nama uffachise. Shubbisa irratti sin gaddisiiste moo? Nan sobee xawaafanii waan dhufteef guddaa galatoomi geexe. Hayyee. Bagana kan eegdani. Hir'isuun baay'ee namatti tolaa bashannanaati kan deebisaa turre. Garuu gaafa dura dhufnu dirribeen kan jedhamtu isheen mootii jedheetuma nufe. Dafee hirrifamuu kootiif ijoolleen nafaana dorgomanis hiriyoota koo waan ta'eef bareeda ture. Tole marsaa jalqabaatti geexee hir'isnee karaa marsaa lammaffaatti deemaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jirtu? Jirra. Hayyee warri geexee irratti kaatame. Isa biraan jalqabaa ammas gaaffii koo Kaarramaarraan eessatti argama? Yookiin naannoo kam? Kaarramaarraa. Kaarramaarraa. Waraana wayii irratti maqaa isaa waamu maqaa isaa waamennaan hin deebistaa injifannee siidaas qabnaa asuma biyya keenya keessatti maqaa isaa iddoon isaa. Siidaan jiru bakka isa biyya keenya keessaa isa asii miti. Kaarramaarraan iddoon Kaarramaarraa jedhamu. Hin beeku. Hayyee haa darbu. Harargee. Lakki. Soddoo. Miti. Soo jennaan nanna'e. Behi Soddoo keessaa. Sudaan. Lakki haa darbu. Sumaalee naannoo Sumaalee sirriitti argateetti baankii. Algaanis biran jira. Magaalaan Sudaan Abbaay Adii fi Abbaay Gurraacha ittiin wal argan maal jedhamee waamama?
magaalaa Suudaan keessatti Abbaay Adii fi Abbaay Gurraacha iddoon isaan itti wal argan lagni lamman adar Gaaffii irra naa deebiin. magaalaa Suudaan laga Abbaay Gurraachi fi Abbaay Adiin iddoo isaan walitti argan iddoon isaa maal jedhama? Misir. Misir Gibxi adar yaa kun Kaartuum jedhama. Gannat si biran jira. Itoophiyaan geeba Afrikaa kubbaa miilaa yeroo meeqa injifatte seenaa ishee keessatti? Sodaate? Yeroo dhibbaa. Hirmaattee iyyuu hin beektu yeroo dhibbaa injifachuu dhiisiiti. Yeroo tokko. Yeroo tokko sirriitti argatteetti. Tole amma kan Alamitu Xurunesh baankee dhidafi ergan dubbisuu jalqabee gaaffii koo sattaanu yoon dubbisuu jalqabee baankee naanillee lakkaa'amu baankee dhikkanifu ammaaf haa ta'u Alamsi biran jira. Dhagaan bu'uura hidha haaromsaa Abbaay bara kam bu'uura godhama yookiin bu'uurri isaa kaa'e? Bara kuma lakki irra deebi'u. Xiqqoosi naannoodhuma san lakki Bara 2004. bara 2004 sirriitti argatte. Akka deebistan waan hin barbaaduu fi jechaan jira. Isinitti immoo malee wanti naaf hin jiru. Dammaqaatii deddeebisaa baankii jedhaa tole si biran jiran. Goota biyya keenya keessaa barsiisonni Awurooppaa Jeenaraal Afrikaa isa jalqabaa ta'uusaa kan ragaa ba'aniif. Jeenaraal isa kam? Jeenaraal isa kam? Taaddee Birruu. Lakki. Barnootani. Barnootani immoo. Jeenaraal barnootaan ta'a. Jeenaraala jennee immoo barsiisota Awurooppaadhaan barsiisota Awurooppaatiyyuu ragaa ba'eef. Isa gurgurame sanii Oromoo. Eenyunnee nuun beekuun gurgurameera. Jalaa badee maqaan isaa Anasumas. Lakki. Yaali. Lakki narraa darbu. Jeenaraal Waaqoo. Lakki Waaqoo jedhameera. Alula Abbaa Naggaa. Kan eenyu ture? Kan Alam ture amma gaaffiin? Ankiyya ture. Kan Xurunesh tole. Magaalaan guddoo Taanzaaniyaa eenyu jedhamti? Suudaan. Taanzaaniyaa moo? Lakki. Magaalaa. Magaalaan guddoo Taanzaaniyaa. Ameerikaa. Taanzaaniyaa jedhe Ameerikaa nulfaatu. Adarbu. Kaartuum miti. Lakki. Kaameroo. Kaameroo. Kan kee wayyaa Daaru Salaam jedhama. Tole. Hora guddaa Afrikaa jedhamuun kan beekamu hora isa kam? Hora guddaa Afrikaa. Afrikaa. Bishooftuu. Afrikaa. Bishooftuun kan bishooftuu yoo miti. Bobbogayaan hin caalaanii. Afrikaa. Adarbu. Takkazee miti. Jedhime baas afaan kee keessaa.
Ivan. lakki adarbu Bushoo. adarbu Gaaficha. gaaffiirra deebi'ee haa darbu jennaan laasna jira anas hirrisa laas hora guddaa Afrikaa jedhamuun kan beekamu hora sakami Tanzania. lakki Victoria algaanis biran jira hoogganaan Keeniyaa bilisoomse eenyu jedhama Adarbu. kolfitu muutii haa darbu jettanii jechuudha. Beeka. Hin arru. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Keeniyaa saanuu Afrikaa guutuu ishee. Maayittee ammoo? Waan ta'e waan hin dhageenyatti fakkaateetti. Mooriyoo. Ay, beeku lakki. Turee yaalta? Muhammadii miti dhiisii. Adarbu. Ani harka kenneera. Jamoo Keeniyaataa jedhamu. Jamoo. Yeroon keessan dhume. Marsaasa kanarratti hundi keessanuu raftaniittu dammaqaa. Gaaffiin ulfaataa dhufe? Inumaa gaaffii ulfaataa dhugaa deebisaan jiran. Kanan deebisanu san jedhee yaadu dabarsaan jira. Gaaffii salphaadha jedhee yaadu. Kanan gaafachaa jiru dammaqaa. Amma dirqama nama tokko hir'isna. Tole marsaa kanarrattis gaaffii 3 deebistaniittu dirribee xiqqoon hin danda'amu. Hir'isa barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akka itti bareede akka itti kolfaa jirra kunoo. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u. Al tokko. Turaame. Gannat. Sadii barreessamtee. Ganni. Silaasheedha iyyuu fuula ifachaa. Fuula kolfaa kan nasiimatu. Isheeyyuu narraa hir'istu. Gannat waan dhufteef guddaa galatoon. Hayyee baga nagaan nu eegdanii. Hir'isuu baay'ee bareeda. Baay'ee natti toleera. Dhumarratti kanan dabarsuu barbaadu waan kabajaan nu waamtaniif kabajanii waan nu waamtaniif guddaa galatoomaan jedha. Inni biraa immoo yoo dhuftan warri hir'isuu kanarratti dhuftan wantoota baay'ee beektanii daawwattanii akka dhuftanii jechuu barbaada. Waa baay'ee na jalaa badaa ture waan ta'eef. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya lammaffaadhaan Gannat hir'isnee karaa marsaa keenya sadaffaa deemaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha jirtu. Jiraadha abbo. Tole sibiran jira. Humni qilleensa Itoophiyaa yoom hundeeffame? Algaanis. Yookiin bara kam? 19 8 Lakki. 9 Lakki boo. Fageenya irra. Maaf nuraa gabaabsitu. 980. Lakki boo. Dirribeen akkuma dhufe yaada deemti gooti inuma taaf immoo miti garuu kan magaalaa miti. Lakki boo. Waan hin dandeenye deebisu akkuma seenaa faalu. Turun ishaan. 976 Lakki. 1999. Nada si ta'uu baannaanis akkas fakkaata deebiin kee 1936. Maaf dudduubatti nu harkistuu joo. Haa ta'u. Ayyee. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraan kan keetii shaala. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii mootummoota 3 waliin biyya isaanii tajaajilan. Mootummoota 3 waliin pireezidaantii ta'uudhaan mootummoota 3 waliin biyya keenya kan tajaajilaa turan eenyu jedhamu? Obbo kanas ni deebisa obbo isa jedhu.
Ganimmaan dagatinaa. Haala maraan miti. Haala maraan wajjin hojjechaa turani. Ittaanaa isaanii turan ishee. Maammoo Mazammir. Haala maraan maammoo Mazammir waliin hojjete. Sirriwee dhugaan sin jaalladhaa. Yaali mee kan biraa tokko irra bu'u. Mallas. Mallas wajjinis hojjechaa ture. Mallasis miti. Cirraan adeebii meeqaa? Sirriitti yaada. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii mootummoota sadii waliin biyya isaanii tajaajilaa kan turan. Itti aanaa ta'anii dhufan. Maa kana caala ganan maqaa isaanii waamuu malee maaltu naaf? Eenyuun harkaan tuqu? Abiyyiin dura. Abiyyi dura. Itti aanaa ture. Narraa guddaa. Bakka narraa darba. Obaamadha. Obaamaa Dammaqaa Mokonnin. Ayyi. Kottu galee. Kan kee ture miti kee ture? Darbe. Qaamolee haqaa sadan maqaa waami yookiin himi. Qaamolee miiraa immoo haqamaa. Haqamaan jenneen. Hanaqaati immoo kan miiraati. Kan haqaa. Hanaqaa. Haqa. Kan dhugaarra hundaa jechuudha. Haqa jechuun dhugaa jechuudha. Beekon. Akkana. Qaamolee bincatti kanan hir'isinaa madanda'ame. Rana deebish. Rana deebiik. Gaaffii mukaa. Akkiyaadha kun rukuchuun kennuulu qaamolee haqaa sadan maqaa himi. Qaamolee haqaa sadan. Dhugaa waaqayyo narraa darbu. Seera bakka duwwaa tokko. Eshi darbeera xurunesh. Tumtuu. Maayini himi ka tumtuun arrabama. Guutuu isaan barbaada. La jalqabeera guutuu isaan barbaada. Usaa. Seera tumtuu. Tokko. Seera raawwachiistuu. Seera hiiktuu. Sirriitti argata. Bank. Jedheera. Ulee wayii kennu. Hayyee ta'u. Biyyi Awurooppaadhaaf yeroo jalqabaaf buna galchite biyya kam? Jimmaa. Guddadhu. Awurooppaadhaaf mu? Isheeni Jimmaani Finfinneedhaaf, Amboodhaaf, Mattuudhaaf ta'uu danda'a. Awurooppaadhaaf garuu miti. Sobee yaaduudhaan beeku garuu. Sobee yaaduu? Hangama sobaa turtee miti yaadu. Amerikaa. Miti. Turkii miti. Turkii buna qabdi. Shaayii dhugu yeroo baay'ee fiilmii isaanii irratti yoo argu miti. Nakibboo eessaa dhufe? Dhuftee amma nama. Maalis gaggeessuu amma amma? Neezerlaand. Tole bagan deebii koo deebii uffayee. Dadhabdee turte? Keessaa bahu. Tole
Asaa kanas yeroo keessan dhumeera nama tokko hir'isnaa barreessaa. Gaaffii tokko deebistanii ishee yoo kan deebisee Xuruunashii marsaa kanatti Xuruunash tuquun hin danda'amu barreessaa. Barreessitanii? Al tokkolee hundi keessan. Sarpiraayiz. Waan dhufteef guddaa galatoomii. Baay'ee namatti tola. Akkan eegatteen arge anaan na gammachiisee jira jechuudha. Kuni dorgommiidha waan ta'eef waan natti dhagahamu mootii waliin jirra garee tokko taanee dhufne isaan itti fufan jechuun ani itti fufee jechuudha. Homaa natti dhagahama. Kan hin dabarsuu barbaadu sagantaan kun baay'ee namatti tola. Akka alaalaallu mootii hoggaan jedhu gaafa miidiyaadhaan teenyee ilaallus baay'ee namatti tola. Garuu asitti gaafa qaamaan dhufee argu baay'ee natti toleera jechuudha. Kanaafuu kanumaan itti fufaayee isin jechuu barbaada. Jirtu? Jirra. Hayyee tole amma marsaa arfaffaa koo gara algaanish. Hanga amma sadaffaa lammaffaarra gaafachaa ture. Amma kanaan booda sumarraan jalqaba. Jalqabu? Tole. Haalli bittaa fi gurgurtaa gatiin isaa yookiin gatiin wantootaa yeroo dabalaa deemu kan koo garuu hin dabalu. Ani eenyu? Wanti hunduu guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaas hir'isaas deema miti. Kan ishee garuu yeroo hundaa yeroo jalqabame irraa kaasee hanga ammaatti kan ishee dhuma. Qarshiidhaan bitannaa silaa. Dabala malee inni. Qarshiin dabalaa deema malee. Eenyu ishee laata? Kan koo garuu hin dabalu jette? Achuma teessu. Achuma jirti kan ishee. Hinduutus hin jiraattu. Hinduutus hin jiraattus. Maal ishee wal Fakkeenyaaf har'a yoo xiqqaate al tokko bittee taatu. Animmoo? Har'a yookiin galgala al tokko bitteetta. Nana mana kana. Lakkii yaada dhugaa. Tole. Cufi afaan. Xuruunash yaala. Kaardiidha. Kaardiidha. Tole. Alam sibiraan jalqaba. Dhaga'uu sirriitti na dhaga'i. Dhaga'uu, fuunfachuu, kolfuu, arguu keessaa adda kan ta'e isa kan. Dhaga'uu, fuunfachuu, kolfuu fi arguu. Lakki na dhaga'i sirriitti. Dhaga'uu, fuunfachuu, dhaga'uu, fuunfachuu, kolfuu fi arguu isaan keessaa adda kan ta'e. Lakki. Isaan kana keessaa adda kan ta'e? Kolfuu. Kolfuu sirriitti argatteetti. Baank tole. Kamisni guyyaa lama booda yoo ta'e kaleessi maali? Lammaaf. Kamisni guyyaa lama yoo ta'e? Ilaa kamisni guyyaa lama booda yoo ta'e kaleessi maali? Sanbata Qidaamee? Lakki. Gara fuulduraatti moo gara duubatti lakkaawwadha? Akka feete lakkaa'adhaa nama maaltu dhibee? Isheedha naa deebi. Laal kamisni guyyaa lama booda yoo ta'e kaleessi maali? Kaleessa. Kamisni guyyaa lama booda yoo ta'e. Warra haftan lakkaa'adhaa. Kan lammaffata. Lammaffaa. Lammaffaa miti. Roobii ta'a. Dirribe. Siyeetii kana ma gaafatan. Siiniif buna yoo jenne kubbaayyaadhaaf bakka duwwaa. Bishaan yookiin farsoo sirriitti argatte. Baank tole.
Halluun arraba saatawwaa maali? Diimaa. Lakkii Daalacha. daalacha miti. Burree. Burree miti. Arraba saatawwaa. Daalacha. Lakkii daalachi jedhame Gurraachaadha. gurraacha. Akkuma itti dhuftee jetta garuu waan argatta. Maatirikii qoramteetta? Kutaa meeqaffaa baratte? Animmoo. Barumsa fixeetta? Jetta? Hagam maatirikii kanarratti akkamitti si darbitee hin jettu fadhi. Akkuma argetti tilattafe. Innaan akka meeqa fiddaree? Naaf hin taane. Sharrii wayii qaba malee akkas taanaan tolee gurraacha sirriitti argatteetti. Kan eenyu ture? Gaaffiin kan xuruunoo ishee amma. Qophii hirrisuu kanarratti namoota meeqatu hirmaata? Hirrisuu kanarratti hirmaattota meeqa qaba? 7. 7 miti. Hirmaattoota. Warra dorgoman hin jenne hirmaattoota. 1. Hirmaattoota jedhamu. Jedhu. Hin jedhiin. Adam. Hirmaattota daangaa hin qabu kan hundaatu waan ta'eef. Isaa malee. Maal jechuudha? Istuudiyoo keessatti kan hirmaatan immoo 8. Saddeet. Tole. Yeroon keessan dhumeera. Gaarii jirtu. Gaaffiin marsaa kanaas ni ta'eera. Tole. Dirqama nama tokko hirrisaa barreessaa. Tole marsaa kanarratti gaaffii jaa deebistaniittu xuruunash tuquun hin danda'amu. Baankii jedhi jechaas hin tuqamu. Silaa aanatu ishee hirrisayyuu. Xuruunash hin tuqxanii barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hirrisuu akka isinitti bashannanaa jirtan hawwii guddaan qaba. Maaliif kolfaa warra daddaraaruu warra shubbistootaa inumaa dirribeen immoo arrabsii kan qabatee jiru sagantaa kana. Algaanesh uyyoo algaanesh jettee atis moo lamituu jette? Wayya. Ciao. Hirrisuun baay'ee namatti tola. Gaarii ture. Yaa uumaa gochuu hin danda'u. Anis hirmaachaan turre kanumaafan ba'e. Uumaa natti hin dhaga'amu. Tole namoota galateeffachuu barbaadu. Jalqaba irratti Waaqayyo guyyaa har'aatiin nu ga'e guddaa galateeffachuun barbaada. Dhaansee maatii koo, haadha koo, aadde Masarat Abarraa fi abbaa koo obbo Makonnan Daggafaa guddaan galateeffachuu barbaada. Akkasumas obbolaawwan koo akkasumas qophii hirrisuu asirratti affeeramu kootiif guddaa galatoomiin jedhaanii hiriyoottan kootis guddaan galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hirrisuu akkatti bareedee kanaan deemaa jira. Asii goonee karaa kanatti dhufneerra. Wal qabdanii deemaa jirtu. Amma kan wal arginu. Amma dirqama nama tokko hirrisu. Warri hafan maallaqaaf dorgomu. Eenyutu injifata? Maallaqa baankii keessa kufatan eenyutu godha? Waan ilaallu ta'a. Alam sirraan jalqaba. Baaburri gommaa meeqa qaba? Maalin beekaree si gaafachaa jira manis gommaan qabu tole argatteetti. Baank. Dhageera. Bineensi akka namaatti muuzii quncisee nyaatu. Bineensa isa kamii? Jaldeessa. Baank. Lakki qoy. Jaldeessa yookaan qamalee. Qamalee. Jaldeessa yookaan qamalee baank dhageera. Bishaan leetirri tokko kiiloogiraama meeqa ta'a? Tokko. Sirriitti argatteetti. Baankitti. Maan haateere raanfattee turte? Sharariitiin miila meeqa qabdi?
Akkamiin deemte akkas jechaa deemti? Tokkoon kan deemu jira garuu hin jiru. Hin beeku waan jira laata anuu. Sharariitiin antini yan deemti miti. Ishii maramtu saniin deemti. Intanii maayin? Ja'a qabdi. Lakkii ja'a miti. Sirreessi. Miilaan qabdu bakka. Oo. Akkamitti gadi buuti. Maaliin deemtire? Akkas jechuudhaafis miila manyee sarariitii jedhan. Manyee sarariitii jedhan manyee qabdi. Ishiidha garrarraate akkatti. Haa ta'u manyee nuti manyee meeqaan? Ka keessaa gadi yaa waan ta'eef daangaan qabu. Xuru na yaalame. Sagal. Lakkii 8. Saddeet. An jedhee kan. Nuti kiraafi. Tole kan eenyuti amma gaaffiin? Kooti. Biyyi maallaqa waraqaa yeroo jalqabaaf itti fayyadamuu jalqabde biyya kana. Isa waraqaa. Hin beeku. Jalta. Yaali. Maal kolfitiin galii gaafa na laaltu? Gaaficha kofalchiisa. Gaafin na kofalchiise. Yeroo mara namoonni Ameerikaa jedhan waan ta'eef anis Ameerikaa wajjin irraa fokkasiin naa jedhe. Lakki. Chaayinaadha. Yeroo keessan dhumi. Amma gaa wal arguun. Hanga ammaatti ebeluun hiristanuu ebeluun tuqxanuu jecha isinis walirra gortanii asiin gochaa dhuftaniittu. Hanga ammaatti walirra deemtanii naannoo kanaan gochaa turtanii nutis isiniif jecha nama tokko tokko qusachaa dhufneerraa amma qusachuun hin jiru. Amma ammeenya keessan garaa laafessummaa keessan hin argina ka. Baankii keessan keessaa 3,400 qabdu warri amma hin hirrifamne 3,400 qoma ishii qabachuuf wal morkachuuf jalqabda. Ammeenyuun hirristu laalaa ka. Hanga silaa akkasitti kan barreessaa turtan laali waliin jecha akkasitti jalqabdanii kaa'ama. Alan barreessi. Akkasii. Mee sadan keessanuu al tokko dafaa ka. Wayyoo. Eenyuun taare. Alamiyyee waan dhufteef guddaa galatoomi. Carraa gaarii milkaa'e. Tole. Hir'isuun baay'ee bareedaa baay'ee das namedha. Nutti toleera. Tole gara dhumaa gahee xiqqoo irrifamuutti xiqqoo natti dhaga'ame garuu baay'ee das namedha ture. Tole ishii carraa kana naa kennu keessaniif galatoomadha. Baay'ee nutti tole baay'ee itti gammanne. Namni galateeffachuu barbaadu immoo harmee koo haadhas abbaas taatee waan hunda taatee na guddiste baay'ee galateeffachuun barbaada. Galatooma. Jalqabu. Amma gaaffii 5 siniif ilaalladha. Baankii jechuun isinirraa ni gamu xurunesh. Baankittiin bagaaftee miti? Cinqaa turte. Keessa qabachaa ture. Gaaficha doon taane baankan jettu. Amma baankii jechuun isinirraa ni gamu 5 sin gaafadha 5 keessaa. Inni caalaa deebisee mo'ataa torbee keenya isa kanaa ta'a jechuudha. Akka tasaa darbee gaafadhee hin deebisne taanaan xurunesh carraa laadhee fi hin argannaan isheedhaaf lakkaama xurunesh gaafatamtee hin deebisne taanaan darbee hin deebisnaan siifis ni lakkaa'ama jechuudha. Gaaffii koo darbeerraan jalqaba. Pireezidaantiin Ameerikaa inni jalqabaa eenyu? Isa jalqabaa. Isa jalqabaa. Obaamaadha jechuudha. Lakkii sagaleessaa kanamu. Ayyee. George Washington jedhama. Tole. Kutaa qaama keenya keessaa gaheen dhiiga qulqulleessuu kan eenyuti xurunesh? Kutaa qaama keenya keessaa gaheen dhiiga qulqulleessuu. Sombaa miti. Yaali. Yaaltaa darbe. Onnee. Onnee miti. Kalee. Tole. Baay'inni lafee qaama keenyaa meeqa?
280. Lakki lakki. Baay'inni lafee qaama. 80 miti. Inni inni reenatti mika. Kan daa'imaa ta'ellee akka ta'e hin beeku garuu lafeen 284 yaan Lakkeen kan akkas jedha daa'ima nama guddaa jechuun hin jiru. Lakki hin beeku. Iyyaaltaa xurunes. 54. Lakkee 206. Yoonis 200 jedhe koo. Innaa 80 itti keessaa dhufaree. Tole xurunes. Kutaalee qaama keenya keessaa hojii guddaa dalagu. Qaamni hojii guddaa dalagu isa kami? Kutaalee qaama keenya keessaa. Laphee. Lakki lakki. Hojii guddaa. Sammuu. Miti. Yaalii dirree. Onnee. Onnee miti. Ammas hin arganne. Hojii guddaa kan dalagu. Hojii guddaa. Miila keenya. Ija keenya. Ija keenya. Biyyi Afrikaarraa guddinaan tokkoffaa kan taate biyya kami? Guddinaan. Kan dirribee dhamte? Afrikaarraa biyya guddoo. Guddittiin. Ugaandaadha moo? Xurunesh. Tanzaaniyaa ta'etti. Tanzaaniyaa miti. Aljiiriyaadha. Shan sana deebisuu hin dandeenye. Kanaaf gaaffii tokko sin gaafadha. Abbaan dafee deebise. Mo'ataa torbee keenya ta'aa jechuudha. Na dhagaa. Namni tokko akka waliigalaatti ilkaan meeqa qaba? 32. 32. Akka waliigalaatti ilkaan 32. Lakkoofteen beektu? Egaa torbee kanatti Xurunesh gaaffiirraa baankii jechuu ittiin yaaddee dhumarratti 3,400 qabattee karaa sulultaa. Mee xuruyyee egaa waa'ee dhaabbata keessanii dhaabbataan miti kan hojjettan. Waa'ee dhaabbata keessanii waa'ee hojii keessanii waan tokko dubbachuu waan barbaaddu yoo jiraatte galateeffachuu nama barbaaddu. Ayyee ani carraa kana argachuudhaaf guddaa isaa galatooma isiniif nan jedha. Ani iddoo kana ga'uudhaaf dhugaa rakkina baay'ee ijoollee hiriyoota kiyya baay'ee rakkina guddaa dabarree as ga'uu keenyaaf guddaa waaqa galateeffachuu nan barbaada. Itti aansee immoo maatii koo akkasumas barsiistota leenjistoo jechuudha. Ishiidhaan kanaan nu ga'ee bakka. Tole anis namootaan galateeffachuu barbaadu. Asumaan sababa daddaraaroodhaan wal qabatee warreen CMS keenya irratti qoodii keenyaan nu filatanii iddoo kanaan nu ga'an hundi keessan bakkuma jirtanitti galata guddaa qabdu. Itti aansuudhaan immoo Abbaay TV iddoo kanatti nu yaamtanii qophii kana nu qopheessanii asitti hir'isuu irratti hiriyoota keenya gadi yaasnee nu lamaan afur keenyattis baay'een gammadeera galatoomai. Maatiin keenyas hundumtuu hiriyoonni keenya warreen wajjin hojjennus ta'e uummanni hundumtuu galatoomaa guddaa isaas hin galateeffannaa jechuun barbaada. Barsiistuu kootiinis immoo galatoomaa jechuun hin barbaada. Tole hundi keessan as dhuftanii nu waliin immoo taphachuu keessaniif turtii taasisuu keessaniif nuti immoo galata guddaa qabna isinii fi kanaan booda gaa carraa hojiitti deemaa jirtu milkaa hojii keessanii jiru keessanii milkooftanii iddoo guddaa geessanii akka isin argu abdii guddaan qaba waan dhuftaniif guddaa galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu torbee kana fakkaata ture waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa isiniif haa ta'u nagaa.